Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isin yaada qabu deebi'ee dhufee jira. Daqiiqaawwan muraasaafin isin faana tura. Oduu ajaa'ibsiisaa, oduu hedduu nama gaddisiisu kan addunyaa kanarratti yeroo ammaa kana ajab nama jechiisu uummanni addunyaa hundi gocha kanaan raajeffamaa jiru tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatiin afaan turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftani. Egaan akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtan wanti kun yeroo torbaan dabre kana keessa addunyaa kanarratti wanta ta'amedha. Addunyaa kanarratti roobootiiwwan garagaraa kan socho'an, kan hojii garagaraa hojjetan, akkasumas kan akka ilma namaatti bakkarraa bakkatti socho'uu danda'an oomishamaniiti yeroo garagaraatti wantoota garagaraatiif itti fayyadamaa jirra. Haa ta'u malee inni kun kan yeroo ammaa kana hojjetamee addunyaa kanarratti gadhiifamaa jiru kun wanta hedduu nama raajessuudha. Suuraan isin argaa jirtan kun suuraa seexaanaati yookaan daabiloos jettan. Yeroo kanatti biyya Biraaziil keessatti Biraaziliin biyya Ameerikaa cinarratti argamti. Biyya kana keessatti suuraa kana oomishanii akkuma namaatti hafuura baafachuu kan danda'u, akkuma namaatitti oliif gadi ilaaluu fi wantoota isa cinaa jiran raajeffachuu kan danda'u oomishanii ayyaana isaanii kan waggaa waggaadhaan kabajan irratti agarsiisa guddaa agarsiisanii jirani. Agarsiisa kanarratti mallaqa biiliyoona oliin lakka'amuun baasiin baafamee suuraalee fi agarsiisota kanarratti hojiin garagaraa hojjetamee jira. Hojiin garagaraa hojjetamuu fi suuraaleen garagaraa maxxanfamuu yookaan agarsiifamuu duwwaa osoo hin taane wanti isaan asirratti dabarsaa jiran kaayoon isaanii, ilaalchi isaan suuraa kana wajjin qaban ilaalcha addaa fi kan nama ajaa'ibsiisu kan addunyaa kana rifachiisedha. Addunyaa duwwaa osoo hin taane uumaa keenyarraa, waaqa keenyarraa lolli addaa isaan irratti ta'eeti jira. Kana wajjin ilaallaa. Egaan suuraan isin argitan kun suuraa seexaana yookaan daabiloosiiti. Akka isaan jedhanitti daabiloosiin uumaawwan addunyaa kanarra jiran hundarra humna kan qabuu fi nutis kabajuu kan qabnu, ittiin buluu kan qabnu, kan nu uumes kan nu ajjeesus isa jechuudhaan itti amanuu eegalanii jirani. Suuraa kanarratti yeroolee wantoota garagaraa agarsiisantu mul'ate. Yeroo suuraa Yesuusiin lafarra harkisee akka Yesuusitti taphataa jiru agarsiisaa turani. Achirratti gaa namoonni hedduun rifatanii jiranii. Uummanni addunyaa tanaa rifatee wanta dubbatu hunda wallaaleeti jira. Nama hunda, nama addunyaa osoo hin taane egaa wanti akkanaa fokkisiisaa fi nama ajaa'ibsiisu kun yeroo jalqabaatiif addunyaa kanarratti kan ta'aa jiru. Asirratti gaa akkuma argitan uummata biiliyoona hedduun lakka'amutu bahee agarsiisa kana ilaalaa jira. Istaadiyeemiin miila hanga mataatti guutameeti dachiin hundi ilma namaatiin cufamee jira. Agarsiifni akkana uummanni hedduun irratti hirmaate isa yeroo jalqabaati jedhamee dubbatamutti jira. Wanta nama ajaa'ibsiisutu asirratti ta'e egaa wanta akkanaa amma dura agarrees hin beeknu. Gara fuulduraatti wanta uumamu tilmaamuun nama hin dhibu. Tilmaama kana keessatti ammoo yeroo hedduu namni tilmaama isaa sirriidhaan lafa kaa'amaa jiru akka nabiititti warroonni haasayan jiru, hayyoonni beektonni jechuudha. Wanti isaan dubbatan addunyaa tanarratti yeroo garagaraatti wanta nama ajaa'ibsiisuun uumamuudhaan addunyaan tuni gara hammeenya gara badiinsaatti deemti jedhaa yeroo dubbataa turanitti egaa akkuma hayyoonni dubbatanitti wanti sun hundi dhufeeti mul'achuutti jira. Suuraan argitan kun egaa akkuma ilma namaatti hafuura baafata, akkuma ilma namaatti ilaala. Wanta naannoo isaa irra jiru olii gadi garagaluudhaan laalee xiinxallee hubatee wanta ilaalu fakkaata. Egaa inni kun
akka isaan jedhanitti rabbiin addunyaa tanaa isa jechuudhaan itti amanutti jiru. Namoonni biraas warroonni addunyaa tanarra jiran akka itti amananiif yaamicha godhutti jiru. Yaamicha kana boodaan Biraazil keessatti maaltu mudate? Rakkoo akkamtu ta'e? Rakkoowwan ta'e saniif keessaa bahuudhaaf yaaliin isaan godhaa jiran hoo maa inni? Rakkoon mudate sun hoo namaan immoo rabbiin yookaan waaqaan isaanitti dhufeedha wanta jedhuuf wajjin ilaalla. Egaa gara sanitti dabruudhaan duratti suuraan kun akkuma agartanitti wanta nama ajaa'ibsiisuudha. Guyyaa tokko booda agarsiisa kana godhanii gara manaatti akkuma deebi'aniin akkuma argitan kanatti abomboleettiin cimaan hangana hin jedhamne dhufee Biraaziliin waliin dhahe. Abomboleettii duwwaa miti, roobni humna qabu kan akkaan yeroo daqiiqaa muraasa keessatti dachii waliin dhahee lolaadhaan dachii balleesse akka baharaatti ummata guutuu walitti dhahetu rooba duwwaa osoo ta'es rakkoo hin qabu. Abomboleettiin humna qabu magaalattii waliin dhahee akkuma argitan kanatti fooqii makiinaa fi wantoota qabeenya jedhaman iddoowwan gurguddaa gamoowwan gurguddaa bifa kanaan akkatti walitti dhahee dachii keessa galcheeti jira. Kun ammoo dallansuu rabbii yookaan dallansuu waaqaati jedhamaati jira. Namoonni addunyaa tanaa hundi harka isaanii irraa kaasanii jiru. Qarqaarsa hatattamaa Biraaziliif barbaachisaa namni hundi harka irraa kaafatee namni qarqaarsaaf hanga ammaatti gara Biraaziliis cinaa jirra jedhee tokkollee hin jiru addunyaa tanarratti jechuudha. Egaa wantoota hamoo akkanaa wantoota fokkisiisoo akkanaa kana yeroo hojjennu akkuma argitan gaarri hundi bifa kanaan akka waan voolkaanoon dhooheetti abomboleettii kanaan rooba kanaan socho'ee bifa kanaan jigutti jira. Wanti kun ammoo yeroo jalqabaatiif wanta uumame natti fakkaata. Bifa kanaan gaara akkatti dhoowu amma dura arginee hin beeknu. Haasaan ilmi namaa dachii tanarratti goonu gochi fokkisoon gochi ilma namaatitti hin tolle kan ilma namaatiifuu hin tolle yeroo addunyaa tanarratti geggeeffamu rabbis dallansuu nurratti godha. Yeroo hedduu addunyaa tanarratti dhooyinsi voolkaanoodha, sigigechuun lafaa akkasumas dhoowwuun baharaa yeroo garagaraatitti ni uumama. Sun uumama jenneeti ilaalla. Garuu inni kuni daangaa dabruu yeroo ilmi namaa daangaa dabree haasaan gochaan daangaa dabree daangaa rabbii kutu dallansuun akkanaa ni mudata. Kun ammoo dallansuu guddaa dallansuu cimaa yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti mudateedha. Kanarraa waa hedduu barra jedheetiin yaada. Keessattuu biyyi kun biyya teknooloojiidhaan qabeenyaan guddatte riizist gochuu dandeetti. Wanni uumames uumamee wanni bades badee guyyaawota muraasa keessatti bakka isaaniitti deebi'uu danda'u. Qabeenya qaban waan ta'eef hanguma hafessan irratti deebisanii manneen garagaraa ijaaruu, namoota du'aniif kaasaa laachuu wanta garagaraa ni danda'u jechaadha sababa qabeenya qabani. Wanti akkanaa kun osoo biyya keenya keessatti mudatee hoo jettanii xiinxallitanii yaaddanii beektu. Uummanni biyya keenya haasaan nuti haasofnu, gochi nuti goonu, ilaalchi nuti itti wal ilaallu, akkaataan nuti itti wal deemnu kan rabbiin dallansiisu ta'eeti jira yeroo ammaa kana. Amantaadhaan, gosaan, kutaan, gandummaan laaqamnee beekumsa tokkoon alatti guyyarra haasaan nuti miidiyaa irratti haasofnu fokkisuma akkanaa kana ta'utti jira. Dallansuun akkanaa kun akka nuti hin dhufneef akka rabbi nuti hin dallanneef hanga dandeenyeen beekumsa malee wanta haasofnu gochoota fofokkisoo garagaraa kanarraa osoo hufeegne jechuun jaalladha. Egaa mudannoon akkanaa kun dabree mudata. Mudannoowwan akkanaa kana rabbi nurraa haa qabu. Viidiyoon kiyyaarraa isa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.